Obbo Gurraacha Konsoolee jiraataa aanaa Yaaballooti. Loon dhibbaan lakkaa'aman keessaa bonni harkaa fixnaan kan muraasa harka jiru keessaa gabaa fidachuu dubbatu. Loon lam fidi hin gurguramne malee hayaa sun isanti jala malee hin gurguramne. Maali? Maaliif? Gabayaatti hin jirre. Gabaatti hin jiru? Gabayaan hin jirtu. Maaliif? Gabayaan beenu gabayaan hin jirtu. Naggaadeen hin jirtu. Namni rabitu hin jiru. Rakkoo immoo namni danda'e lakkisu tanaaf inni malee namni rabitu hin jiru. Obbo Jaatanii Qaallichaas asuma aanaa Yaaballoo jiraatu. Gabayaa tan durii munaat kan loon guutanii dhaabatanii loon gabayaa tan badii qayyuum kaan. Fuunaa gammaa nami rakkoo foofee yoo aksila rakkate yoo gati xiqqoo tokko argatee horii kana baay'oon yaa bira deema. Wanni gamma nami bira jaajjuu fi obsaaf birine jaajjuu gati xiqqoo sulle tanam irra bitanii dhabameef bira jaajju. Gati xiqqoo namnam irra bit dhabaniif bira jaajjuu jiran. Loon kan nami haluu baay'ee toofe lubbu garaachi nama sa'aatii foofe namna irra bit dhabee gadi itti galchi dhabee bira jaajjuu jir malee gati xiqqoo kennanii fi gati tuffata gati guddoon barbaada birine jaajju. Gatiin xiqqoolleen hin jirtu xiqqoolleen. Obbo Tuutee Uqqaa jiraataan ganda diidaa aanaa Yaaballoo gatiin loonii ammaa baay'ee gad bu'aa ta'uu dubbatu. Gabaa tan duraan loon guutanii ala deebi'an. Loon arma ijjee ala deebi'ee guutee fuula ijjatee dhabaasuun bitanii fixan. Naggaadeen bittee agarsii agi dabuubii agi gujii agi naggaadee seentaa boronaa mooyyalee lachi gadillee bitanii cuf bitanii fixan. Loon gisa sun immoo horomii loonii kuma 70-80 illee baasa ture. Hawwichi loonii kuma 20-30 baasa ture. Arra taanii horomii kuma 5 bituu jiranii afuriin bituu jiranii hawwichi loonii kuma 1-2 bituu jiran. Raadi loonii goromsi loonii kun fudhanii kabita turani arra birrii kumaaf wayii 500 kumaan akkasiin bituu jiran. Kanaafis horsiise bultoonni kun gatiin loonii harkaa qabnu kun harkatti kufaa waan jiruuf furmaata barbaannaa jedhu. Waaqaan gaditti mootummaan uummata akka waaqa jira. Uummata waaqi irraan bisinaa mootummaa yoo cinaa dhaabbatee deeggarsa kan nama taanaan kasaa taanaan mootummaan gabbu'aansa dhugumaan wanni deeggarseedhanii achi labsanillee ni aga labsiin geettu uummati biriin geettu. Aga labsii dhageennee miidhaa hongee godin boorana dhaqqabdi ta'an irraa deeggara achi ebel miliyoona gana kennee ebel miliyoona gana kennee ebel miliyoona gana arjoomeedhaan suni gurraan dhaga'u malee wanni kun uummati birgeette uummata kana rakkotan irra dandamachiisuu malte mootummaan waan kana uummata kana rakkotan irraa dandamachiisee jennee tana erga dabarfachuu feene. Wanna gamma nami bira jaajjuu fi nami irraa bitu dhabanii saawwichi loonii kabbaan oofa ta'anii kuma kennanii 100 kennanii wanni bira jaajjuu jiruuf ta'u waan dhibiin qabuuf galgal kayyoo galanii nami waan nyaatu qabu kagadaaf waan nyaatan qaba. Mootummaan qarqaartuu qofa ta'in gabayaan lakk nu barbaade karaa isiin jirtu deeggarsa gabayaan nu barbaade naggaadee akka mootummaan nu gadhiiseetiin loon kun faltee godhee mootummaa gabayaan lakk nu barbaadu adu qarqaartuu qofa ta'in nama waa nama kennu qofa ta'in kan jechuu barbaada. Yoo gabayaan hin barbaadamee moorsiisee bulaa kun qarqaara wanni qarqaara goblol suni yoo namni irraa bitu arganne achi ifannee bultii xiqqoo tokko buluu dandeenya. Obbo Rooba Gurraachaa bakka bu'aa waajjira misooma jallisii fi horsiise bulaa godina Booranaati. Gaaffii horsiise bultoonni kaasan kanaa fi deebii taanu kana kennan. Waajjirri daldalaa kan waan kan hojjetu kan waan kan hoogganu asitti himuu danda'a. Yaa rakkoon amma jechaa jirtu hin jira. Gabaafamaa ture. Yaa ammaan boodimmaa wanni jiru Booranni ka horii gurguratu horii ambuqqoo hamma duuf jira kan qabatee gara horii gara gabayaa geessaa jiru kuni itti bitachuuf ture. Amma garuu deeggarsi dhaqqabaa jira. Midhaan dhaqqabaa jiranii kan horiis dhaqqabaa jira. Amma eegi waan nyaata argatee waan dhuga argate rakkoon kunis inafaa jedhee yaadachuudha akka nam tokkootti. Kanaafuu mootummaan deeggarsa marka qabu kana haalli itti fufaa jedhee yaada inni itti fufee rakkoo nam uummatee keessa jiru kun jechuudha. Horii isaa gara gabayaa geessu horii uqqaa kan gara gabayaa geessu gar turfachuutti gar gabbifachuutti waan deemuufi rakkoon dabartee jirti rakkoo ammaan booda kan jirtu inafaa jedhee yaada jechuudha. Obbo Roobaan qarqaarsa dhufaa jiru al takkatti bakka mara ga'uu dhiisuu malaa jedhanii sunis bifa ifa qabeessaan akka sababa bira ga'uudhaa fi qaamni federaalarraa haga gandaatti qindaa'uu dubbatanii jiran. Ammas dhaabbileenii fi namoota dhuunfaa gargaarsa isaanii qabatanii gara godina Booranaa dhufaa jiru. Waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa keessumaa midhaan nyaataatii fi marga horii qabachuudhaan bakkeewwan garaagaraatti hiraa jiran. Kanneen keessaa kan ministeera tuurizimiin qindaa'e gargaarsi midhaanii
aanaa Elwayyeetti jiraattota biraan ga'u aangawii ministeera tuurizimii obbo Taarikuu Damissee BOF himanii jiran. Tuurizimii uummata miidhame kana cinaan dhaabbadha jedhee deeggarsa hatattama ta'u qamadii kuntaala 100 sindee daakuu kuntaala 100 deeggarsa uummata kanaaf qabannee dhufneerra. Gargaarsi kun dhaabbata bineensa bosonaa waliin ta'uun kan qophaa'e yoo ta'u qaamoleen lameen armaan durasii margallee jiraattotaa fi bineensota paarkii Booranaa keessa jiraataniif arjoomuu dubbatanii jiran. Adde Saakkee Daalachaa warra gargaarsa kana argate keessaayyuu. Bishaan guyyaa tokko boottiin guyyaa tokko nuu dhuftu guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun eelii nutti hin dhiyaatu jaartiin laaftuun aduwaa ilaa qabteetti irguddo. Roottoyyuu hin qabne. Eelii simmintooleen as dhiyaata malee gara kuunam karaa biyyitti godaansisan sulleetti hin dhiyaatu lafa dhibiilleetti hin dhiyaatu. Kuuno madditi teennee leelwayye fula dhibiille maddi dhibiille hin qabne. Dheebulleen akka dhumachaa jira. Gargaarsallee dhiyoota waan xixiqqoo tokko argachuu jirra malee oma argachuutti hin jiru. Gargaarsi akka walitti qabamaa jiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horuusii ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabuu baannaan ammaaf waan ittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa du'uu malaa jechaan sodaa qaban dubbatu. Jiraattonni godina Booranaa obbo Rooba Gurraachaa bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina Booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruun furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran. Dabalanis piroojeektoota jallisii finna Oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureera jedhan. Waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaa akka jedhutti hongee godinicha keessatti mudateen horiin manaa 46 ol yoo du'an kanneen keessaa 86 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana Yaaballoorraa.